waan biraati miti isaan kanaa'u ijaallalle daarabaane jaaniimi isin tunu waan tokko jechuudha. Kanaafuu isaan kana immoo baay'ee galatoomfanna nutis akka waajjira barnootaatti baay'ee yoo barnoota baratte qofa biyya takka hiyyummaa keessaa baasuudhaaf barnoonni yoo baratame qofa barnoonni kamiyyuu amantaatis kunis kalaatinitis yoo baratamuu baatan biyya takka hiyyummaa keessa jirti jechuudha. Kanaaf sheekkan keenya kun jabaatanii barnoota keenya kana nu barumsa barataan keenya namni dhalatee deemee mana barnootaa dhufuu danda'u sababa hongeen bara kana dheeratte fi jireenyi qaalee kun nama tokkollee gandatti hambisuun qabu yaada jiru sababa daftara dhabaniin manatti hafuun qaban jaanii waan qabaniin qaamota adda addaa deeggarsa gaafatanii walitti qabanii deeggarsa kana asitti nuuf fidanii ijoollee kana mana barumsaa gurguddaa sadii ardaattu qabdi gurguddaa sadeen kana nu deeggaru isaaniitti baay'ee galatoomna. Beekamu gaa kanaan dura gaa mootummoota darban keessatti yoo namni shan walitti dhufees akkuma mootummaa kuffisuudhaaf namoonni kun walitti qabameetti ilaalamaa ture har'a ammoo paartii teenya paartii dhagaadhaan sirna nu cunqurse firraa kuffifnee ofii keenyaaf fidanne keessa waan jirruuf akka feenetti walitti gurmooynee lammii teenya gargaaruu dandeenya. Kanaan dura gaamaa wal gargaartan jechuudhaan barattoonni birbirsaa jalqaba bara 2007 qabanii walitti gurmaanii yerootiin barataa harka qalleeyyii wal gargaarree barsiifnayaan haalli ittiin hidhamaa turre akkasumas munashida keenya Uzeefaa fi aanaa Bareentoo hangafoota warra gaara mul'ataati jechuun maffiraa Jibrooti wajjin namoonni nuura hafanii ni jiranii hangafoota qabsoo gaara mul'ataatii fi osoonni bara 2007 akka guutuu Itoophiyaa keessatti qabsoon hin eegalamin namni yeroo jalqabaatiif qabsoo taasisee hidhaman keessa hangafoonni nu kanaa achiin booda bara 2008 qabsoon namni muraasni hidhameef sun dhoo'ee akka biyyaa guutuu biyyaatti waan ta'eef akkasumatti gaa carraaqqii keessa milkaa'insi jira sheekotiin keenya waan gaarii eegalanii akkasumaan nutis haal dandeettii fi waan qabnu cinaa dhaabbannee waan kana inni milkeessinaa paartiin keenyaas paartii qaamota ciccimaa kallattii biyya jijjiiruu danda'an ofii qabu malee paartii ofirraa dhiibu hin qabnu jechuu kanaaf paartiin keenyaas kana wanni kaayyoon inni jaalatu mootummaan keenyaas irra hundeessee buusaa fi gonofaadhaan kallattii garagaraatti wal gargaaraa jechaa jira. Dhalattoonni birbirsaatis waanuma kallattii mootummaan qabatee jiru san warra dalagaa jiru kanaaf wanta bareedaa waan nama ajaa'ibsiisu waan namoonni birootiif fakkeenya godhanii kaayyoon isaan kanaa kan kana dhaabbatu miti imalli isaanii dheeraadha warra ganaa gandatti mana barnoota bu'uura baruutii fi manneen barnoota adda addaa ijaaree daandii gandaa fi gandee wal qunnamsiisullee hojjechuu taa'u isaan kuni kanaaf milkaa'inni keessan imalli keessan gaariidha kana caalaa jabaattanii rabbiinis isin gargaara akka fuula duratti tarkaanfattan isin hin jennaan nuti dandeettii fi beekumsa qabnuu fi qabeenya qabnuun isin cinaa dhaabbannee kana caalaa waliin ni cimsinaa kan jedhu qabaa guddaa galatoomaa horaa bulaa. Ustaaz Nasri Abdallaa itti gaafatama waajjira barnoota ana gura Obbo Muaz Adam akan uf qeebalchiisu asumaan isaan lachuu gara waltajjiitti agarra kaameraan ajoollee nama lama jalqaba irratti dura bu'aa mana barumsa birbirsaa barsiisaa Jamaal Jibroo itti aanuudhaan barsiisaa Bashuuraa mana barumsa Qallinaa itti aanuudhaan durubaa mana barumsaa Haahoo Barsaa Magarsaa Mahammad Abiyya Muummee Ministeera Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa Bukhaari keessatti akkana jeejee hima ጠቅላይ ሚኒስቴሪን keenya akkasumaami واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جيجا والغيي غرغدو الدنيا رت ربي تكم مادام بيتي سنا ربي قبلنا بيجيسي ساده جيجي قران دلل فتا ጠቅላይ ሚኒስቴሪን keenya nuti yoo maaf hin barannere barachuu jette baafatte karoora lammiif jette baafatte karoora xiqqoo qabdu baafte lammii tee gargaara itti nuu dirmatteen qalamaaf daftara itti nuu dirmatteen qalamaaf daftara
waan seenaa hojjettan ajrii rabbii bira hundaa si haa geessu hajjii fi umraa hundaa si haa geessu hajjii fi umraa. Yaa ijoollee birbirsaa waan gaarii gootanii qabxii milkaa'inaa haatan duniyaaf diini fakkeenya taatan hundaafuu isinii baganuuf jiraattan isinis sheekkanii waan duraan daganne nu yaadachiiftanii lammiidhaaf yaaddanii nu hirmaachiiftanii biyyaaf nu yaaddanii khayrii daleeydanii daandii khayrii turree milkii nu saayitanii ijaan maleen deemu beekaa qaabni kuni naajiraadhaa sheekkan meejiruu qananii. Yaa ulamaa too shabaaban birbirsaa an jecha siif dhabeen keessa koo kirkirsaa jecha hayyuutiinii nan silaa si faarsaa jecha saniin dhabee hin qabu beekumsa qaamaa fi qalbii keessa hedduu goote aarsaa lammii kiyya jettee sammuu kee kucaarsaa biyyi dhaloota koo ni fedha gargaarsaa hedduulleen guddannee biyyi koo hiyyeessaa ni gargaarra jettee funaante deeggarsaa. Daftara nuuf bittee fudhattee kee boorsaa birbirsa nuuf dhufte lammii kee ijaarsaaf galatoomaan jedha dargaggoon birbirsaa galatoomaan jedha yaa diyaaspooraa koo kan biyya Ameerikaa akka keessa kiyyaa rabbii qoonna harkaa ani si yaadadhee waa hin beeku takka laata lammii ofii gargaaruun kun yakka jedheen kanaan dura qalbiidhaan si shakka jedheen kanaan dura qalbiidhaan si shakka amma jijjiirame yaanni koona harka maallaqa shaa godhan akka boombaaf biirkaa galatoomaan jedha yeroo kuma takka sila ammaan dhufaa ani hin beeku bakka afaan ingiliffaa bade barna harka teenkiyuun siin jedha hin ta'u shoorarkaa teenkiyuun siin jedha hin ta'u. Habootiya akkas ta'e way beeytaniitiin habootiya obboleettiummaa inshaallah daawwattoonni ijoolleen biyya teenyaa warri akka ustaaz Musaabii fi akka ustaaz Nasri Ibrahim Dr. Mafiraani beeytan jee yaada fi warri biraa kadaba hundi keessanuu jechuudha. Eeybarra jirti eeybasiidhaa asumaan akka qophii addaanaa wajji gootaniif asumaanii waamicha dabarsuu barbaada. Dr. Mafiraan saayinsistiidhaasi akkasuma haadha siyaasaadhaatiiti. Haadha artiiti qeyroo ganamaa keessan lakkaa'amti inshaallah qabsoo qeyroon warra isa Oromoo irratti taasifte keessatti hedduu cunqurfamaa hidhamaa turte amma immoo barnoota irra jirti xumuruuf dhiyaattee waan jirtuuf eeybasii irratti kan wajji hirmaattan asumaan dhaamsa koo dabarsa hangam maduraagaa dhibamaatuma rakkachaa caccabaa kufaa obboleessaa fi haadhaa wajjiin abbaa keenyallee rabbi jannataa kennuufi barachaa jirti asumaan Dr. Mafiraan akka araddaa birbirsaa keessa jirtu hubachtanii ijaan laaluu qabdanii Dr. Mafiraa gamana laalaa ijaan qajeellotta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdii kiyyan kun barnoota hojjettee ofeetiin jira. Ijoollee teessan obboleeyyan keessa maal jettan? Galatooma galata hin badin hin jaan galata kaytan anaa mitille ani lan galchuun danda'u rabbummaan itanii galchuun jaan. Murata Adam Jama. Bakka bara daftara bara dabreetiin barachuuf gachuu barumsa kana abdiin kutin asiin gahee jira jechuudha. Jazakallahu khairan. Kulani. Maqaan kiyya Kulanii Ahmad Adam naan jaama. Rakkoo daftara dabbuutiin as eege malee barnoota niin fedha garuu abdii guddaan isinirraa qaba. Daawwattoota ijoollee birbirsana fakkaattu mucaan ijoolleen babbareedduun tun sababa daftara dhabaatiin waan hin taane yaadanii hiree heeruma faa fuudha faa yaadanii akka hireen isaanii karatti hin muramne quba qabdanii akka barsiiftan asumaan dhaamsa kiyya gargaarsi keessan ni eegala malee akka hin xumuramne asumaan ibsinitti dhaammachuu barbaada qalamni keessanis kunooti ijoollee tana hanga xumuraatti asirraa hanga gurawat dabartutti ijoolleen tana qofaame fakkeenyaaf namoota jajjaboo fi ciccimoo jennee as baafne malee hedduu ijoollee silaa ijji hoggaa laaltee mimmaan nama dhangalaaftu janiitu quba qabuu nu fe'isa amma tinnisuu fi qofa nu fe'isiisa saniif hoggaa asii fixanillee yuunifoorrii binnee fi gurooma mana kireessinee fi barsiisuun duyda keessan dhalattoota birbirsaa gubbaa jirtiin isiniin jaa galatoomaa jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh galatoomaa qeyroo birbirsaa garee deeggarsa dabbal galatoomaa isiniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.